hawwattummaa fi dorgommii miidiyaalee gidduutti jabaachaa dhufeenii qulqullina qabiyyee fi xiyyeeffannaa addaa kennuun hojjechuun murteessaa erga ta'ee bubbuleera. Haaluma kanaan Faanaa Broadcasting Corporation fi Waaltaa Media Communication Corporation ifatti Faanaa Media Corporation jedhamuun walitti makamaniiru. Kun ammoo miidiyaa guddaa dorgomaa fi humna qindaa'aa hojjetu ni taasisaa jedhan hojjettoonni corporationichaa addatti FMC'f eeran. Waaltaa fi Faanaan akkuma ibsamaa ture dhaabbata gurguddoo hojiiwwan ijaarsa biyya kanaa keessatti gahee isaanii bahachaa turanidha. Faanaa Broadcasting Corporation juri addis waaltaanis akkasuma kaayyoo waliiti kan qabnu galmi keenya tokkodha. Garuu ammoo dhaabbata garaagaraa taane humna garaagaraatiin kan hojjechaa turre. Amma maaltu ta'ee humna bakka bakkatti waan hojjechuudhaa qabu sana hojjetaa turetu bakka tokkotti dhufe. Miidiyaan lameen kun gaafa walitti fidnu qabiyyee tokko bakka lamatti hojjechaa turre. Isa kana gaafa bakka tokkotti fidnu qabiyyee guddaa aadaa baay'ee biyyaa jiru kana walitti fidnee safuu jiru kana walitti fidnee nageenya biyyaa taphachuu keessatti gahee guddaa humna qabuun dandeettii qabu kanaan waan guddaa biyya ijaaru miidiyaa meeshaa guddaadha. Faanaanis ta'ee waaltaan ijaarsa biyya kanaa keessatti hojii miidiyaa yookaas ta'e adda durummaadhaan warreen ka'an keessaati. Kun immoo muuxannoo isaan qaban sana walitti fidanii aadaa uummattoota Itoophiyaa, aadaa sabaa fi sablammoota biyya kanaa akkasumas wantoota dinagdee si'eessuu danda'an gahee guddaadha kan inni qabaatu. Ijaarsa biyyaa keessatti miidiyaan qooda guddaa qaba. Miidiyaaleen gurguddoo lamman walitti makamuun caalmaatti sagalee hawaasichaa ta'uun ergama itti kenname sirnaan ba'achuu ni dandeessisaa kan jedhan kanneen yaada isaanii nuuf kennan kunneen keessumaa seenessa qeenxee keessaa bahuun seenessa mawaloo tokkummaa marii fi odeeffannoo dhugaan gabbate ijaaruu keessatti gahee akka baatus eeraniiru. Kaayyoo guddaadha biyya ijaaruu keessatti seenessa waloo uumuu keessatti biyya kana tokko godhee nageenya biyyaa mirkaneessuu keessatti gahee guddaa taphachuutu irraa eegama jeetii yaada. Aadaa garaagaraa jiruuf kana walitti fidee hojjechuudhaan seenessa qeenxee dhabamsiisnee seenessa walootiin biyya guddatte biyya sodaatamtuu gaanfa Afrikaa akka taatu biyya Afrikaaf fakkeenya taatuu fi addunyaa Afrikaa bakka buutee maqaa waamsistu ijaaruu keessatti gahee keenya taphanna jeetii yaada. Waloomni humna ta'uusaa, waloomni ijaarsa biyyaatiif gumaacha guddaa kan qabu ta'uusaatiif agarsiistuu guddaa waan ta'uuf kun ijaarsa biyyaatiif gahee guddaa gahee bakka hin bu'amne kan bahachuu danda'udha jedheen kaasa. Walitti makamuun miidiyaalee kunneen faayinaansii humna namaa, teeknooloojii fi bu'uuraalee misoomaa qindeessuun qisaasama qabeenyaa hambisuu keessatti gahee guddaa ni qabaataas jedhan. Kana malees gara fuulduraatti jabaatee dhimma hawaasichaa hojjechuufis imaanaa guddaatu itti kennameeraas jedhan. Uummataafis waan fooyya'aa ta'e baasuudhaaf humna guddaa ta'a jedhee kan inni yaadu. Kanaaf humnaa fi qabeenyaaf beekumsa bakka garagaraatti jiru, muuxannoo bakka garagaraatti jiru kana walitti qindeessuudhaan miidiyaa dorgomaa ta'e, miidiyaa akka biyyaatti qofa osoo hin taane akka addunyaatti dorgomaa ta'e qabaachuudhaaf akka biyyaattis yoo ta'e kun walitti dha'amuun kun walitti dabalamuun kun carraa guddaadha jedheen kan inni yaadu. Kan kanaan duraarra kutannoo olaanaadhaan beekumsaan waldeeggaruudhaan hojiin miidiyaa immoo akkuma beekamu hojii tiimii waan ta'eef waldeeggaruudhaan waltumsuudhaan beekumsa inni tokko qabu isa tokkoof qooduudhaan waliin hojjechuudhaaf kutannoo qabna jedhee yaada. Hin hojjenna jedheesin immoo abdadha. Sadarkaa majirruun waan nurraatii eegamu sana sadarkaa hojjechuu qabnuun wal dhageeffachaa dursa walii kennaa hojjechuun nurraatii eegama. Faanaa Media Corporation chaanaaliiwwan televezyiinii 2 buufataalee raadiyoo 3 fi fuula miidiyaalee hawaasaa hundaan dhaabbata sadarkaa corporationitti hundeeffamedha.